Kanaafi Yesuusin mo'ichi siif jira. Yesuus Kiristoosin mo'ichi nuuf jira. Yesuus Kiristoosin mo'ichi biyya keenyaaf jira. Yesuus Kiristoosin mo'ichi nama keenya lafa isaa hundumaaf hin jiraatu. Maaliif dubbii Waaqayyootu jedha inni jalqabaa kanneen kan ilaalu ijeen achirraa sin agarsiisa. Iddoo sadii waa ilaalla isa kan guutuudhaafan iddoo adda addaatiin dubbisaa. Qorontoos jalqabaa boqonnaa 15 lakkoofsa 57 irratti isa jalqabaa 57 Waaqayyo isa karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos mo'icha nuuf kennuuf immoo galanni haa ta'u. Waaqayyo isa karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos mo'icha nuuf kennuuf immoo galanni haa ta'u jedheetu iddoo kanatti namni Waaqayyo kun dubbata. Kanaaf as keessaa agarrutti mo'ichi karaan isaa yookaan karaa mo'ichaa karaa Yesuus Kiristoos. Waaqa biraa mo'ichi nuuf dhufu karaan isaa karaa Yesuus Kiristoos. Karaa Yesuus Kiristoos arganna mo'icha kana jechuudha. Kanaaf lola jireenyaa keessatti akeekni Waaqayyoo yookaan yaadni Waaqayyoo nuuf akka mo'amnu miti. Yeroo hundaa akka mo'anuuf inni kunis mo'ichi karaa Yesuus Kiristoos nuuf ta'e. Achuma keessaati wanti ilaallu mo'ichi immoo kan Waaqayyoo akka ta'e. Mo'ichi kan eenyuuti? Kan Waaqayyooti. Mo'icha kan argannu ofii keenyaan miti. Mo'icha Waaqayyootu kenna. Akkuma kennaa kan biraa kenna. Iddoo tokkoon isin dubbisan faarsa 20 keessaa dubbiin irraanfatamne faarsa 20 lakkoofsa 6 kaasee dubbiin Waaqayyoo akkanatti nuun jedhutti faarsa 20 fuula 666 irra jira lakkoofsa 6 amma Waaqayyo mootii isa ofii dibee moosiseef mo'icha akka kennu ani beeka. Waaqayyo isa mootii godhee dibee moosiseef mo'icha akka kennu ani beeka. Daawwattu jedha. Inni bantii Waaqaa isa qulqulluu kan isaatii keessaa deebii in deebisaaf jedha. Kadhannaan isaa deebii hin argata. Waaqayyotu dibe sababii ta'eef. Waaqayyotu dibe sababii ta'eef. Waaqayyo jiraate sababii ta'eef. Jechoon isaa gaaffileen isaa hin deebi'e. Akkuma yaadattanii fudhatamaa iddoo kanatti gaaffii saba keenyaaf kan ta'u biyya keenyaaf kan ta'u gaafachaa ture. Gaaffii warra dibame hin deebi'e. Nuyi warra dibame kan dibame jechuun maal jechuudha? Yesuus Kiristoosiin kan qabu kan dibame sababiin isaa Kiristoos jechuun afaan Giriikiiti. Yeroo hiikannu isa dibame jechuudha. Kanaaf inni dibame kan isaa nu godheteera. Isa keessa jiraanna nu keessa jiraata. Kanaaf nuyi warra dibame Waaqayyo kadhannaa warra dibame hin dhaga'a. Naa deebisaa bantii Waaqaatiin naan dhaga'a hin deebisa ishee. Tumaan fuula lakkoofsa 6 sana. Hojii aangoo harka isaa mirgaatiin hojjetu sanaanis mo'icha hin kennaafedha. Hojii aangoo mirga isaatiin hojjetu. Mirga Waaqayyo Abbaa kan ta'e Yesuus Kiristoos. Hojii aangoo Yesuus Kiristoosiin hojjetu Waaqayyo warra kan isaatiif mo'icha hin kenna jechuudha. Jedheetu waa'ee warra biyya lafaa lakkoofsa 7 immoo isa nu deebise isa Waaqarraa ergi dubbate booddee gochaa Waaqayyo warra dibaniif gochaa Waaqayyo ijoollee Waaqayyo ergi dubbate booddee lakkoofsi 7 irratti immoo kaan konkolaataadhaan kaan immoo fardeeniin of jaju. Nuyi garuu maqaa Waaqayyo gooftaa keenyaan of hin jajnu. Kaan konkolaataadhaan kaan fardeeniin of jaju nu garuu maqaa Waaqayyo gooftaa keenyaatiin of hin jajnu. Afaan Amaariffaatiin kan Buhaaraa keessatti የሚመካ በእግዚአብሔር ይመካል። kan of jaju isaan of jaju.
kaan konkolaataa isaaniiti namni lafarraa waan argamutti waan ijaan argamu meeshaasaa, horiisaa, ogummaasaa, dandeettiisaa, firootasaa, taayitaasaa kanarratti hundaa'a. Kaan konkolaataadhaan kaan immoo fardeeniin of jaju nuyi garuu maqaa Waaqayyo gooftaa keenyaan of hin jenneedha. Inni moo'icha kennu Waaqayyo hin hubate 8tti dabalaa. Isaan mudukanii hin kufu. Warri fardeen abdatu, warri meeshaa isaanii abdatan mudukanii dadhabanii hin kufu. Nuyi garuu jilba jabaanne ol qajeellees hin dhaabbanne. Galanni gooftaaf ta'u. Kan nu dhaabatu isa, moo'icha kan nu kennitu isa, humni keenya isa, beekumsi keenya isa, ba'uun keenya isaan, galuun keenya isaan. Sababiin isaa yommuu baatuuf eebba isaatiin, yommuu galtuuf eebba isaatiin sababii ta'eef nuyi wanta ijaan argamu irratti abdiin qabna. Abdiin keenya isaarratti san argamu inni gosa hundaa caalu galanni isaaf haa ta'u. Kanaafi Waaqayyo keenya kan moo'icha kennu isa kan inni kennu karaa godhatee through with in Christ Jesus. Karaa Yesuus Kiristoos moo'ichi nuuf argama yookaan moo'ichi nuuf kennama. Kana Waaqayyotu ijaarame, Waaqayyotu nuuf dhaabe sababii ta'eef moo'ichi kan keenya ta'a jechuudha. Akkuma kennaasaa garaagaraa Waaqayyo moo'icha karaa Yesuus Kiristoos gooftaa keenya nuuf kenna. Karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos fakkeenyaaf fayyina arganneera. Fayyinni dandeettii keenya kan arganne miti, qulqullina keenya kan arganne miti, karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan Waaqayyo nuuf kenne. Just like salvation, akkuma fayyina moo'ichas Waaqayyo nuuf kenna. Akkuma isa kennu moo'icha Waaqayyos nuuf kenna. Karaa kan nuuf kenne illee karaa Yesuus Kiristoos. Okay, inni immoo eenyu? Kanaafi karaa hundumaa karaa Yesuus arganna. Yesuus kuni macaafa keenya keessatti sirriitti hin kaa'u. Hojii Ergamootaa boqonnaa 10 lakkoofsa 36 He is Lord of all. Yesuus Kiristoos gooftaa hundaati. Inni keenya yeroo hiikan sirriitti deemu. Gooftaa namoota hundumaati. Miti Ingiliffa isaa ilaalaa, King James, New International Version kan biraas hundumaa ilaalaa. He is Lord of all. Yesuus Kiristoos gooftaa hundumaati. Haalaaf gooftaadha. Sanyii namaaf gooftaadha. Qilleensa irratti gooftaadha. Lafa irratti gooftaadha. Kan iji namaa argu irratti gooftaadha. Kan iji namaa agarru irratti gooftaadha. Kan lafa keessa jiru irratti gooftaadha. Kan lafaa gad keessa jiru irrattis inni gooftaadha. He is the Lord of all. Amen. Inni gooftaa hundaati. Kanaaf egaa gooftaa hundaa ergi ta'eeti haalli na'umsa keenya dhaabu hin jiraatu. Haalli nu jilbeenfachiisuuf dhufu, nu mo'uudhaaf dhufu nu hin danda'u. Maaliif? We have the Lord of all. Gooftaa hundaa qabna. Yesuus Kiristoos jechuudha. Gooftaan hundaa gara keenya ergi ta'e wanti nu danda'u jechuudha. Abdiin Waaqayyoo hundumtuu immoo akka Phaawulos dubbatu abdiin Waaqayyoo hundumtuu immoo karaa Yesuus Kiristoos eeyyee fi hin raawwatamaadha. Yes and amen. Abdii kam abdiin dubbii Waaqayyoo keessaa argamu hundumti isaadha. Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 1:20 irratti abdiin Waaqayyoo hundi isa karaa nama kanaa the Lord of all karaa nama kanaa abdiin Waaqayyoo kenne hundu eeyyeedha. Eeyyee raawwatamaadha. Yes and amen. Kanaaf karaa Yesuus moo'ichi kan keeti, moo'ichi kan keenya, moo'ichi kan saba keenya. Galanni isaaf haa ta'u. Akka sabaattis, akka dhuunfaattis, akka jiilmaattis karaa Yesuus Kiristoos moo'ichi keenya jechuudha. Inni maqaan isaa ulfaata. Yesuus moo'icha keenya jennee immoo labsina jechuudha. Ofii keenya irratti, lubbuu keenya irratti
tokkummaa keenya irratti biyya keenya irratti Yesuus mo'icha keenya maaliif karaan waan Waaqayyo hojjetutu karaa jechaadha. Waaqayyo kan inni hundumaa uume dubbii isaatiin jedha. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 3 irratti yookaan fireemii isaa kan inni qopheesse dagalee isaa kan inni qopheesse karaa dubbii isaatiin jedha. Darbee immoo jecha isaatiin yeroo uumu Waaqayyo maaliin uuma? Jecha isaatiin. Nus akkuma Kiristoosin akkuma Waaqayyootti waan dubbannu dhaqee waan ta'uuf waan dubbannu irratti akeekkachaa dubbachuun nurraa barbaadama. Maaliif Iyyoob keessatti akkasidha gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis irratti dubbadhaa sababni jedhuuf mo'icha naaf hin ta'a, mo'ichi hunduma keenyaaf hin ta'a, mo'ichi biyya keenyaaf hin ta'a. Kana labsana jechuudha. Kun yommuu gadhiifamu ergamoonni Waaqayyoo the ministering spirit warra dhaman ergamoonni Waaqayyoo Ibroota keessatti the ministering spirit warra dhamanii sagalicha fudhaniitu hojiirra oolchu. Kanaaf mo'ichi kan keenya jechuudha. Hundumaa irratti jedhee iddoo ammas na dubbifanne kanarratti mo'umsa argannuuf immoo galata galchuuf nurra jira Waaqayyoof jedha. Karaa Yesuus Kiristoos mo'icha Waaqayyoo kennuuf galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf mo'icha argannu immoo hin galateeffanne namni amanu utuu ittiin bahi utuu hin argin hin galateeffata jechuudha. Gara lammaffaa dhannaa kanan irraanfatinaa waa'ee mo'umsaa kunii iddoo mo'umsaa keessatti himuudha. Akka ati mootee jiraattuuf akka waan iddoo sitti himuudha nutti himuudha. Inni lammaffaa Roomee 8:37 irratti dubbifannaa Roomee boqonnaa 8 the golden chapter iddoo jedhamudha. Dubbii Waaqayyoo keessatti isa golden chapter. Isa keessatti lakkoofsa 37 irratti iddoo kanattis irra deebi'ee nuu mirkaneessaa akkas jedha. Waan nurra ga'e hundumaatti garuu karaa sana jaallatee mo'icha guddaa argannaa natti hin tolu. Hiikaan isa kanaan laaffisa baay'ee. Within who loved us jedheetu we are more than conquerors. Warra mo'anii ol nuyi karaa sana jaallatee warra mo'anii olii jedha. Karaa sana jaallatee ammas karaan isaa karaa isa kamiiti? Karaa tokkicha sana karaa gochaa keenyaa miti, karaa eenyummaa keenyaa miti, karaa Yesuus Kiristoos. Karaa Yesuus Kiristoos mo'icha argannaa. Kanaaf maal jedhamnaa? We are more than conquerors. Warra mo'anii oli mo'icha argannaa miti lafa sirriitti ni qabu. Warra mo'anii oli. We are with him who loved us. We are more than conquerors. Warra mo'anii ol nu kaa'e jechuudha. Karaa sana eenyu? Karaa sana jaallatee Yesuus Kiristoos nu jaallateera. Kanaaf iddoo tokkotti dabala Yohaannis boqonnaa 16 boqonnaa jaallatamaa 14, 15, 16 yeroo qabaattan dubbifadhaa. Boqonnaa jaallatamaa gooftaa Yesuus Kiristoos mul'ata kan inni dubbate 16:33 irratti anatti qabamtanii nagaa akka qabaattaniif ani kana hundumaa isinittan himaa. Biyya lafaatti rakkina qabdu garuu jabaadhaa an biyya lafaa mo'eera jedha Yesuus Kiristoos. Rakkinni haa jiraatu iyyuu malee, dhiphinni haa jiraatu iyyuu malee, yaaddama jiraatu iyyuu malee anatti qabamaa jiraadhaa. Anis biyya lafaa isa sin hacoocu mo'eera. Kanaaf inni mo'ee nu wajjin jira. Inni haala biyya lafaa mo'ee eenyu wajjin jira? Ana wajjin jira, isin wajjin jira, nu wajjin jira. Qobaatti nu ganne nu gatee nu dheefne akka Swiss watch durii yaadattoo ta'e itti guutamuu qaba guyyaa guyyaatti. Watchmakeriin inni isa hojjete yoo guyyaa guyyaatti itti hin guutamne booddee hafaa yookaan dhaabata sa'aaticha jechuudha. Waaqayyo akka watchmakerii sanaa miti. Yeroo hundaan dhufaa jira, yeroo hundaan galanni isaaf haa ta'u, maqaan isaa ulfaatu. Kanaaf
yaadannaan Yesuus Kiristoos gooftaa hundaa sababii ta'eef karaan nuyi mo'icha argannu karaa gooftaa hundaa isa ta'e kanaadha. Kanaafis rakkoo biyya lafaa gidiraa biyya lafaa hundumaa irratti mo'icha hin arganne jechuudha. Diina hundumaa irratti gooftaan warra mo'aniin ol nu godheera. Diina hundumaa irratti gooftaan warra mo'aniin ol nu godheera. With him who loved us, we are more than conquerors. Galanni guddaan isaaf haa ta'u. Mo'ichi Yesuus ta'u kun waan irra ga'e hundumaa irratti inni baay'eedha. Isa broad base maal jechuudha? Waan hundumaa irratti mo'ichi isaa waan tokko lama waan itti fayyisuu waan isa broad base mo'ichi Yesuus Kiristoosiin argamu maaliifi karaa hundumaa iddoo kanatti in all things all jechuun waan hundumaan jechuudha. Kanaaf waan hundumaan mo'icha argameera, mo'icha qabna, mo'ichi kan keenya jechuudha. Mo'ichi Yesuusiif nuuf ta'e kun immoo jaalala inni nuuf qaburraa kan ka'edha. Jaalala inni nuuf qaburraa kan ka'edha. Achuma Roomee 8:35 irratti ilaaltanii achuma na jiraattan jechuudha. 8:35 irratti eenyutu jaalala Kiristoosii gargar nu baasa? Gidiraa yookiis muddama, ari'atamuu, beela yookiis fullaa ta'uu, sodaachifamu yookiis billaan gargar nu baasuu danda'a jedhetu itti fufaa hin danda'u. Yesuus Kiristoos jaalala isaa guddaa sababii ta'eef. Jaalala isaa guddaa eessatti argattu isinitti fakkaata? Yohaannis 15:12-13 irratti agartu. Yesuus Kiristoos jaalala guddaa agarsiisa. Sababii jaalala isaatiin kan ta'e warra mo'anii ol ta'an jaalala guddaa hiriyoota isaatiif isa qabu. Ofii isaa dabarsee kennuu caala jaalala guddaa namni agarsiisuu danda'u jira. Kanaaf hin jiru. Yesuus Kiristoosiin al tokkoof hin fudhanne ilaalle keessumaa Geetsemaaneetti hin fudhanne ilaalle waan tokko irraa barra jaalala Yesuus Kiristoos irraati. By the way, jaalalli is an action. Jaalalli waan hojiin agarsiifamu. Plus feelingidhas plus emotionidhas. Nu kan ilaalluuf kan hubannu miila kan nutti barsiisu jaalalli feeling. I feel it so I will do it. Emotionidhaan jechuudha. Inni kan Waaqayyoo isa kana bira darbu. It's an action. Waan gochuudhaan agarsiisu. Kanaaf Yesuus Kiristoos utuu feelingidhaan deema ta'e utuu emotionidhaan deema ta'e battala yaaddoon isa qabatetti waa'ee fannoo yaaddu Geetsemaaneetti Maatiyos 26 keessa argachuu dandeessu. Yommuu dhibbate sanatti yoo fedha kee ta'ee hundarraa haa darbu. Emotionally he was wounded. Feelingiinsaa itti dhaga'amisaa jaallachaa inni. Garuu jaalalli hojiidhaan agarsiifamuuf jaalalli hojii hin qabne homaa tokkotti galu. Jaalalli hojiidhaan agarsiifamuufiti fedha kee ta'ee jedheetu fedhi kee garuu haa raawwatu. Kanaaf jedhe ofiisaa eeyyamee gara farda dhaqee jaalala maaliin agarsiise? Akshanidha. Du'uudhaan agarsiise jechuudha jaalala isaa Yesuus Kiristoos. Kanatu adda isa godha. Kaaniif jedhe, anaaf jedhe, isiniif jedhe, biyya lafaaf jedhe, cubbamootaaf jedhe, jalootaaf jedhe Yesuus Kiristoos jaalala hojiidhaan mul'ise. Waaqayyo abbaan isa akkuma kana jaalala fedhii isaa bichaan hin mul'ifne. Utuu fedhii isaa mul'isee achumatti hafa ture. Waaqayyo biyya lafaa akkasumatti sababii jaallateef jaalala isaa kan hojiin agarsiisuudhaaf ilma isaa tokkicha isa jaallatu dabarsee kenne with action. Kanaaf inni nu jaallate kun guddaa waan nu jaallateef jaalala isaadhaan kan ka'e mo'umsa qabna. Akkasitti namni jechuudha jaalalli akka hojjete fannoo irratti anaaf isiniif ta'e jechuudha. Not in words alone, not in feeling or in emotions alone, but in practice. Yesus kanaaf kadhannaa isaa keessatti narraa darbu dhiifne garuu eeyyamee gara sana dhaqe. Isa dhumaa
sadaffaa Qorontoos lammaffaa 2:14 immoo karaa isa nu jaallate karaa Kiristoos Yesuus yeroo hunda mo'icha qabna inni kun gaaf tokko lama miti galgala tokko miti gaafa wal gaafa duwwaa miti sanbata guddaa duwwaa miti sanbata duraa duwwaa miti jimaata duwwaa miti kamisa duwwaa miti roobii duwwaa miti facaasaa duwwaa miti yeroo hundumaa yeroo hunda mo'icha qabna karaa isa jaallate kanaaf mo'icha kan kennu diinni garuu isa kana akka nagarreef ni gowwoomsu yeroo hundaa kan gowwoomsuudhaan isa dhugaa bira akka dabalu dhugaa akka dhaabbatu dhugaan inni kan dhaabbatu jecha Waaqayyoo irratti jecha Yesuus Kiristoos irratti kanaaf kan akka isa agarru hin fedhu isa agarran akka mu'amu hin beeku inni kunis egaa kan dubbisaa Waaqayyo isa yeroo hundumaa karaa Kiristoos akka warra mo'ee duulaa galuutti nu adeemsisuuf Kiristoosin beekus akka foolii urgaatti harka keenyaan iddoo hundumaa isa ga'uuf galanni haa ta'u. Mata dureen isaayyuu mo'icha karaa Kiristoos argamu jedhan immoo Qorontoos lammaffaa 2:14 kaasee mo'icha karaa Yesuus Kiristoos argamu seenuun inni kunis akkuma isa darbee mo'ichi karaa eenyuuti? Karaa Yesuus Kiristoos karaa kamiin jiru mo'ichi karaa Yesuus Kiristoos akka ta'e addaan lafa nuqaatti kanaaf Yesuusii wajjin guyyaa guyyaatti deddeebi'uun Yesuusii wajjin deemuun Yesuusii wajjin deddeebi'uun maal fide isin fakkaata yaada biyya lafaa irratti yookaan sirna biyya lafaa irratti fedhii foonii irratti yaada seexanaa irratti mo'icha akka argamu nu godha deemsi keenya isaa wajjin haa ta'u mo'ichi keenya deemsa keenya sirreeffannaa itti hinnaa have intimate relation with Jesus Christ isa booda mo'ichi yaada biyya lafaa isa hamaa irrattis fedhii foonii isa hamaa irrattis akkasumas seexana diina namaa isa ta'e hundumaa irrattis mo'ichi kan keenya akka ta'e dubbata darbee iddoo kanattis mo'ichi karaa Yesuus argamu Waaqayyoon galateeffamu qaba galanni isaaf haa ta'u Waaqayyo haa galateeffamu mo'uun ijoollee Waaqayyoof akeeka Waaqayyooti mo'ichi alternative kan biraan mo'ichi ijoollee Waaqayyootiif warra ilma isaa fudhateef warra ilma isaatti firoomeef akeeka Waaqayyoo akeeka baase that's God's plan namni kan dhaabbate miti yookaan namni kan jedhu miti akeeka Waaqayyooti kanaaf yeroo meeqa Waaqayyo karaa Yesuus mo'icha nuuf kenna yeroo meeqa kaddoo kana argannutti maal akka argannutti yeroo hundumaa mo'icha Waaqayyo karaa Yesuus Kiristoos nuuf ijoollee isaati always yeroo hundumaa mo'icha qabu hamma isaa jiru hamma isaa keessa jirutti galanni Waaqayyoof haa ta'u Waaqayyo mo'icha nuuf hin kennaa kanarra asumarratti cufnaa akka moonu nu godha Waaqayyo mo'icha karaa Kiristoos nuuf kenna mo'ichi kun karaa hundumaanii waan tokko lama in all things waan hundumaa keessatti karaa hundumaa mo'icha qabna Yesuusiin kan qabnu mo'ichi kun mo'icha kana akka argannu kan godhe jaalala isaarraa kan ka'e jaalala Yesuus nuuf qaburraa kan ka'e jaalala isaa agarsiisuuf waan inni ta'e agartaniitu waan inni ta'e beekna kanaaf jaalala isaarraa kan ka'e kun nuuf ta'e kanaaf ijoolleen Waaqayyoo galateeffachuu qabna jechuudha mo'ichi nuuf kenna